Yooyyaa harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa har'a immoo aappii tokkotti fayyadamuudhaan akkamitti guyyaatti qarshii 100 fi isaa ol hojjechuu akka dandeenyuun isinitti agarsiisaa. Isinirraa kan eegamu aappii kana buuftanii itti fayyadamuu qofa. Egaa aappicha akkuma argitan kana aappii kanatti fayyadamnee akkamitti qarshii guyyaatti qarshii 100 fi isaa ol hojjechuu akka dandeenyuun isinitti agarsiisa. Egaa akkuma argitan nama qarshii gara 500 fi saantima 75 hojjedheera. Egaa haaluma salphaa ta'een guyyaatti beeksisoota garaagaraa ilaaluudhaan beeksisa qofa ilaaluudhaan qarshii isiniif kaffala jechuudha. Egaa kallattiidhumaan gara viidiyoo sanaatti isin dabarsa. Amma dhumaatti nu wajjin ta'a. Egaan jalqaba irratti gara kiroomii seentu jechuudha. Gara kiroomii erga seentanii kallattiidhumaan gara hoomiitti isin fida jechuudha. Kiroomii gaafa seentan iddoo sarchi jedhu sanarratti iddoo sarchi jedhu kanarratti maqaa aappii sanaa Mandi Joy jettanii sarchi gootu. Achiin booda OK irratti jettu jechuudha. Egaa jalqaba irratti kan inni isinii fide kana tuquudhaan kallattiidhumaan gara Play Store isin geessa jechuudha. OK jettuuni. Akkuma argitan amma gara Play Store nu fideera jechuudha. Egaa isin ani kanaan dura waan banee jiruu fi as biratti open naan jedhee jira jechuudha. Isiniin garuu install isiniin jedhaan install gootu. San booda erga install gootanii akkamitti immoo akka qarshii hojjechuu dandeessan isinitti agarsiisa. Open gootu jechuudha. Egaa gara aappii kanaa yoo nu fidu beeksisoota garaagaraa ilaaluudhaan viidiyoo garaagaraa ilaaluudhaan qarshii isinii kenna. Egaa poointiin 100 aga poointii 2000 jira jechuudha. Poointii 2000 isinii kenna jechuun qarshii Itoophiyaa qarshii 2 isinii kenna jechuudha. Asitti carraa 10 isinii kenna. Carraa 10 sana fayyadameera. Isa fayyadamuudhaan beeksisoota garaagaraa ilaaluudhaan qarshii isiniif kaffala jechuudha. Egaa baafachuu yoo barbaadan immoo withdraw kan jedhu kana jira. Withdraw kan jedhu kun akkuma argitan jala kanatti withdraw jala kanatti akkuma argitan isarratti OK jettu jechuudha. Isarratti OK jettanii qarshii hojjettanii booda egaa jalqaba kanarratti baalaansiin keessan gadi bu'aa ta'a. Aguma viidiyoo ilaalaa deemtanii garuu qarshiin isaa isiniif dabala. Jalqaba irratti qarshii 150 garuu boonisii isiniif kenna jechuudha. San booda erga inni immoo qarshii haganaa isinii ga'e qarshii 500 isinii ga'e kan isin ittiin baastan wantoota lamaan jechuudha. Aamoleedhaa fi CBA birrii malee kan biraadhaan isinii baasuu hin danda'u yookaan immoo baankii daldala Itoophiyaa malee isiniin baasu. Egaa kanneen lamaan itti fayyadamtanii baafachuu dandeessu isiniin jedha. Amma dhumaatti waan nu hordoftaniif galatoomaa guddaa galatoomaa isiniin jedha. Viidiyoota kan biraa ilaaluu yoo barbaadan fuula YouTube kana sarchi jedhaa isiniin jenna. Fuula YouTube kana subscribe godhaa. Egaa akkasitti haala salphaadhaan guyyaa guyyaadhaan qarshii hojjechuu dandeessu isiniin jedha. Amma dhumaatti waan nu hordoftaniif galatoomaa.